አይተሻል እኔ ጎማ ጋሪ ዱባይ አራት አመት ሰርቼ ማለት ነው ጋሪ ገዛው አሁን ከባለ ጋራ እየሄድኩ ነው ወደ ቤት ጋቢና ተቀምጠን ማለት ነው እንዴ ነው ኑሮ መኪና ካልገዛሽ ፋራ ሰገጤ ofitti amanamummaa qabaachuun yeroo hundumaa nama boonsa jechuudha. Yeroo hundumaa nama hin qaanessu. Namni ofitti amanamummaa qabu jechuudha. Jabduudhas jabaadhas. Nagaan isin yaabaayyatu hordoftoota yeroo mul'ata akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa koote waaqattaa tol. Yeroo baay'ee egaa haalli jabina shamarran biyya Arabaa hin odeeffamu jechuudha. Garuu shamarran qaxalee fi jajjabootatu jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kan hojii isaanii yeroo hundumaa nama boonsu yeroo baay'ee abaluu akkas taatee miidhamtee akkas taateetu baay'ata malee jabinni shamarran biyya Arabaa hin odeeffamu hammeenya malee jechuudha. Akkasuma yeroo ammaa kana keessatti immoo shamarroonni biyya galaa jiran shamarroota qaxalee fi hojii isaaniitti boonanii fi ofitti amanamummaa fi eenyummaa isaanii isa dhugaa gadi baasanii mul'isanidha jechuudha. Obboleettii keenya Tigistii akkasuma obboleettii keenya Hawwii jalqaba irratti suura isinii mul'isee ture. Obboleettii keenya Hawwii jechuudha karaa feesbuukii suura isheen gallakkiste argee otoo isheen kushinaa keessa teessuute jechuudha. Kushinaa sanas akkam akka nama mararume kushinaan biyya ofii isa biyya Arabaa kana akkasittiin liishoodhaan dhagaadhaan simmintoodhaan ijaaramee akkasittiin irratti otoo nyaattee xuriin qabne. Gaafa kabiyya kee jechuudha shuma onqee sana shuma fokkistuu sana yeroo argitu si marara jechuudha sinii galee miti baay'een keenya gaafa gara biyyaa galu booleetti suura kadhanii maxxansuu malee hicciitti gola maatii isaanii keessa jiruu fi akkasuma immoo karaa kam akka deemanii maalirra akka deemanii baay'een isaanii hin mul'isan jechuudha sinii galee miti amma jechuudha hunda keenyaaf barumsa haa ta'u hunda keenyaaf barumsa haa ta'u jechuudha. Namoonni tokko isa qumna garaa miidiyaa kanarratti jireenyuma isaanii isa sirrii dubbatu. Gaafa isaan dubbatanii gaafa isaan dhugaa jirtu gadi baasanii dubbatanii warri komentii namoonni tokko kun immoo maal maraatti kun immoo maaltu akkas ishee godhaa'edha. Obboleettii keenya Tigistii yeroo baay'ee ofitti amanamummaa qabdi. Ijoollee miidiyaa kanarraa yeroo baay'ee anaan kan na ajaa'ibu obboleettii keenya Tigistii kanaaf obboleettii keenya haadha faaxee jechuudha. Dubartoota kutannoo qabduuf dubartoota ofitti amanamummaa qabdu gaafa dubbattullee dubbii dhugaa dubbattudha jechuudha. Eenyullee kan hin sodaanne jechuudha. Sinii galee miti amma ani fakkeenyaaf otoon gadi ba'ee waa tokko dubbadhee otoo namni komentii koo jalatti na arrabse an arrafee hin bulu jechuudha. Maaliif jedhan waanuma tokko irratti otoo dogoggoree namni na arrabse jechuudha. Wanta sana nan dogoggoree jedhee dhiisayyuu sinii galee miti. Garuu Tigistii kun yoo arrabsamtes yoo jajamtes yoo tuffatamtes yoo mataatti baatamtes yoo lukaan irra adeemtanis nama gadi hin jennedha jechuudha. Sinii galee miti. Garuu yeroo baay'ee jechuudha yeroo baay'ee namni ofitti amanamummaa qabu isa hamaas isa gaariis hin danda'a. Sinii galee miti. Namni tokko han barbaade yoo jedhe namni suni kaayyoo isaarra duubatti hin jedhu. Asirraa barnootaan ani argadhe maali dhabeettu yeroo baay'ee isa miidiyaan komentiin si odeessu otoo hin taane isa ofii kee dandeettii qabduu fi isa eenyummaa kee sirrii si mul'isu gaafa hojjettu deebanii warrumti komentii irratti si tuffatanitu deebanii qaana'u jechuudha. Amma yeroo baay'ee jechuudha obboleettii keenya Tigistii kanarraa jechuudha. Ani mataamti kooyyuu jechaadha. Nama abbaa manaa qabdu wayii natti fakkaanne. Dhugaan sinitti hima. Garuu eengadda baay'ee tokko na ajaa'ibsitte. Mana isheen qabdu, haala isheen qabdu, konfidensii isheen qabdu baay'ee barumsa guddaa nuuf ta'e jechuudha. Gaafa asirratti qoostee taphattu namni nama kaayyoo hin qabne wayii ishee gaafa immoo dubbii dhugaatti kaatu idduma hin jirree kana isa xinnaas isa guddaas waluma qixxeessitee dhugaama qilzii baastee dubbatti jechuudha. Gaafa kana namni baay'ee maaltu si dhibee jechuu danda'a. Garuu mucaan kun mucaa jabduudha. Akkasuma obboleettii keenya Hawwii
amma galtee argine kanatti jechuudha. Baadiyyaa keessa deemteeti kan isheen mul'isaa jirtu jechuudha miidiyaa irratti. Namoonni baay'een jechuudha, namoonni baay'een haala maatiin isaanii keessa jiranitti hin qaana'u jechuudha. Kun immoo ta'uu hin qabu jechuudha. Maaliif jennaan eessa akka kaanee fi eessa akka jirru dagachuun nu barbaachisu. Namni tokko gaafa biyya keessaa ba'ee waggaa dheeraa yoo jiraate iyyuu deebee dhumni isaa eessa ta'a aqeetuma maatii masaa sana bira inuma argama jechuudha sinii gale. Kanaafiyyuu gaafa gara maatii keenyaa gallu saba kanarraa obboloota kanarraa haa barannu jechuudha sinii gale miti. Kanaaf ani barnoota guddaa fudhadheetan jira. Isinillee akkuma kana ofitti amanamummaa keessa mul'isuu qabdu jechuudha sinii gale. Yeroo darbe obboleettiin tokko fuula Facebook irratti waan isheen jette jechuudha, baadiyyaa deemtee qamadiin ga'ee asheetiisaa jechuudha. Ibiddarra akkas labalabaniitu harkaan sukkuumanii nyaatu jechuudha. Qotee bulaan mandara sanaa akkasi viidiyoo irraa kan argetti. Isheen immoo maalidha kun jette, maqaa qamadii irraanfattee haa ta'u, nama argitee hin beekne haa ta'u, Waaqayyo haa beeku. Maalidha kun jettee gaafatti. Obboleessi wayii bira jira ture. Qamadiidha nyaa'u jedha. Sinii gale miti. Warri komentii immoo jechaadha. Warri komentii immoo Dubaayii galtee har'aaf qamadii wallaalte an jedhanii jechuudha. Hundumtuu afaan itti xaragataa jechuudha. Kanaaf jechuudha otoo waggaa 10 miti. Waggaa 100 biyya Arabaa jiraadhu, Ameerikaa jiraadhu, Kanaadaa jiraadhu, iddoo barbaadde jiraadhu. Otuma hanfedhe ufeyyuu jechuudha. Yoo ibillee ijoollee biyyoota biraatti guddatanii miti alatanii yoo ta'ellee malee isheen Itoophiyaa keessatti dhalattee guddattee waggaa 25 ol gara biyya namaa dhatte akkamitti aadaa fi afaan biyya ishee irraanfatti. Yeroo kana jechuudha keessumaa jechuudha ijoolleen keenya gaafa gara biyyaa aqanii xinnooma yoo dogoggora tokko istaayiliima tokko yoo jijjiiraman yookaan immoo waanuma tokko dubbatanii warri biyya keessaa ittiin nama qeequ jechuudha. Sinii galee intala tokkotu jedhani. Intala tokko jedhani. Gaafuma biyya jiruun dhagaye kana. Intali tokko biyya alaa teessee yeroo gabaa ba'anii mandara keessa hinjira karaan irra gabaa deemanii ganna sababa bokkaan roobuuf karaan suni oqqee ta'a jedhan. Amma gara biyyaa galuun barbaadaa oqqichi karaa mandara warra abaluufa ammayyuu jira jettee jedhaniitu ittiin tarrabanii kolfanii haasa'u jechuudha. Sidii galamini. Kanaafuu jechuudha namni hanbarbaade haa jedhu malee anbarbaade haa jedhu malee jechuudha. Konfidensii keessaniif ofitti amanamummaa keessanitti boona. Garuu immoo dhugaa dubbachuuf ani akka kootitti jireenyumti mana madaamii istaayiliima biyya keessaa waanuma nu jijjiirsisu tokko hin qabu. Dhugaa yoo dubbanne immoo jechuudha. Ofii asiyyuu shitti beetii dhiqaa mana walawalaa kushinaa xaragaa oollaa waan ta'eef gaafa biyya keessa geenyu jechuudha. Gaafa biyya keessa geenyu akka intala warra moototaa ta'uun nu barbaachisu bakka. Sinii galee miti. Kanaafiyyuu hojii keetti booni itti gammad itti leeyya'in harki hojjetu haa nyaatu jedha sagalee Waaqayyo. Garuu bakka gaafuma uffata addisii tokko uffannee faashinii dizaayinii tokko bitannee gaafa gara biyyaa gallu as naqabii achi naqabii hin barbaachisu bakka. Sinii galee miti. Kanaaf ofitti amanamummaa keessanitti isuma sirriitti jiraadha. Boorullee ittiin qaanotani akkuma tigistii kana jechuudha. Sinii galee. Kanaaf barumsa nuufaa ta'u malee yoo ati uffata bareedaa tokko uffattee zanaa fataa etteyyuu warri biyya keessa kun immoo biyya laati uftee akkam ishee gu'a nama jedhutu jira malee intalli kun mana madaamii keessatti rakkattee dafqitee amaateeti uftee biyya ishee keessatti fataa ittiin namni namaan jiru tokko hin jiru. Sidii galee kanaafiyyuu ofitti amanamummaa keessan isuma sirrii godhadhaatu biyyuma keessanuma fakkaadhaati jiraadha.
waaqayyo nama biyya isaa keessatti firii ta'ee jiraatee wanta biyya keessa jiru sana immoo raawwatee biyya isaattis boonee maatii isaattis boonee gammadee jiraatu nu haa taasisuun isiniin jedha viidiyoo guyyaa irraa kanarratti yaadannoof barnoota isinii haa ta'u gaafa biyya galtan egaa barnoota akkuma isinii ta'uuf maqaa keessanii eenyummaa keessan isa sirrii haa mul'istan itti gammaddu anis immoo isin keessaa ishee tokko waaqayyo nagaan naa galchu isiniin illee nagaa naa galchu turtii na waliin gootaniif galatooma.